Mana saalee dhufnaa wanti sin dhabdan hin jiru. Egaa waan akka uffataaf, meeshaa afataa fi uffannaa qofa miti. Kuna waan qoonqollee waan baay'ee tokko qulqulluu bareedaa ta'e argachuu dandeessu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah. Isinillee bakka jirtanitti Rabbiin fayyaa nagaa isin haa taasisu. Egaa damma kana namaaf hin bitee garuu immoo namni barbaadullee damma baay'ee qulqulluu kan ta'e kana namoonni barbaadan yoo jiraatanii isa jedhuun isinii dhiyeesse bara darbellee viidiyoo waraabeen ture garuu tuun isiniin gadhiisin nafee hin darbe. Egaa dammi waggaa keessaa yeroo lama moo maal baamtire biyya keenya keessaa damma keelloof damma makkanniisaa isatti fakkaatan kun damma keellooti. Silaa yeroo maskaramii bahuudha jechuudha. Yeroon duddubbatti faadee magatitee jennaan akkasii amma baaldii sanaan dhufee baadiyyaarraa amma kara baaldii jabaa bareedaa kanattan garagalchaa fi jechuudha. Abbaa damma kanaatti kanaan baadiyyaarraa dhufee egaa waan akka dammaa waan akka qoonqoo kana keessatti waan akka dammaa kana callisanii bituun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Subhaanallah namni biyya keenya waliin ciisu faayidaa ofii malee badaa miti jechuudha. Yeroo ammaa kana dammatti sukkaara qofa miti kan nammoo karameellaa fayyadamfisanii itti naqu. Subhaanallah. An akka kana nama beekumsaarraa baadiyyaa ta'uu qofaa miti gaa hundinuu baadiyyaarraa dhufaa nama beekumsaarraa nama amanamaarraa yoo ta'e malee ofii kootiif iyyuu damma yoo mana keessaa hin qabne suuqirraa hin bitu jechuudha. Nama hin beeknerraa hin bitu damma. Maaliif waan daa'ummaadhaaf waa bitannee dhukkuba bitachuu jechuudha biyya keenyatti. Baay'ee tokko namni bakka birriin jechuudha baay'ee nama maraachiteetti. Karameellaa danfisanii itti naqu sukkaarri haa ta'u gaa sukkaarri gaa namni fayyadamamu karameellaa jechuun immoo keemikaala qaba waa baay'eedha. Damma immoo namni daa'ummaadhaaf bitata. Yeroo karameellaa bitu immoo namatti hin tolu jechuudha. Akkasii damma kana yeroo hundahuu hospitaalatti madaadhaaf naa dhufee akka xabiitti gaa jarri dooktarii namatti hin gadhiisan madaan egaa dammi madaa hin fayyisa. Dammi waa hundaaf dawaadha. Ni beektu dawaallee ni qorsa dafee fayyisa jedhama. Opereeshiniin hin dee ture gaa sanarratti sun infekshinii uumee baay'ee tokko madaa ture. Sanaaf dammi kun akkuma kana baadiyyaarraa dhufee damma qulqulluu malee hin danda'u arganu jechuudha. Jarri dooktarii ijumaan ilaalanii beekanii bakka ofiifiyyuu saamanii fixan. Na damma baay'ee tokko qulqulluu bareedaadha jechuudha. Baruma baraan bakkuma tokko furadhaan ofii kootiifis ta'e maatiidha. Namoonni barbaadan bitachuu dandeessu ajajachuu dandeessu jechuudha. Walalaan isaas illee ni jijjira. Haala kanaanis illee yoo barbaadanii garuu hin caccaba malee qixxaasa akka kana daayirektiitiin argattanu biyya biraa fagoo yoo ta'e maaliif haala kana baaldiidhaan yoo dhaqe malee yoo qodaasii biccuu abbaa kiiloo 3-5 namme kun amma dhaqee caccaba. Kunoo baaldii ta'eef biccuu kunoo gagaansa haala kanaan taa'e. Garuu kabaayii tokko dammi qulqulluun dawaa qaba. Namoonni maatii keessanii barbaadan utuu hin dhumin ofii keessaniifis immoo biyyoota garaagaraa yoo barbaadanii biyyoota garaagaraa jechuudha. Akkasumallee namoonni ijaazaa biyya galtanii deebitanuu yeroo dhuftanitti fudhachuu dandeessu. Keessaan na dubbisaan inshallah qodaasa abbaa kiiloo 1, 2, 3, 4, 5 akkuma tajaajila keessanii isinitti naqee isinii qopheessuu hin danda'a. Maaliif ammarra darbinaan hin dhuma jechuudha. Kun akkuma argitan haala kanaanii qodaa baaldii kanatti garagalchee fi asuma biyyuma keessa Finfinnee deema gatitee jennaan haala kana baaldiidhaan makiinaadhaan deema jechuudha. Waa tokko rakkisuu. Kanaaf garuu namoonni immoo biyya biraa biyya alaa biyya qaraaqaraa immoo haala kanaan baaldiin deemuu hin danda'u kan beektu. Pileenii keessa akkatti galuun qabu. Garuu biyya keessa immoo yoo ta'e nadhiisaa kana yoo ta'e qodaasii kiiloo 5 2-3 waan akkasitti isinii naquu hin danda'a. Biyya fagoo immoo yoo ta'e
yooma gagaa moo gagaa isa jedhan kana baaldiitti isin naquu danda'an inshallah ala akka margitaniin jechuudha. Akkasuma immoo namoonni asbeezaa maatii keessanii waan akka minaanii shiroo barbarree manaa kan qophaa'u jira jechuudha. Gabaadhumaaf ta'ee manarraa kan qophaa'u jira nama kan qopheessisaa jechuudha. Kanaaf maatii keessanii fi minaan shiroo barbarree waan barbaadanii ajajadhaa maatii keessan inshallah ji'a akka jara madanatiin illee rabbiin nu aga'u akka maatiin keessanii gammachuudhaan yaaddoof cinqii tokko malee biyaansa asbeezaadhuma jiraatiin illee argalfatanii ramadana sin eebbisaa soomanuu fi namoonni meeshaa mana keessaa zayitii tamrii dhadhaa minaan shorbaa kana waan barbaadanii inshallah dursaatti ajajadhaati siniif qopheessuu nan danda'a inshallah. Akkasii namoonni akkasuma moona keessaa na dubbistanii kaatanii baddanuu irra deebi'aa na yaadachiisaa ani yaadadhu tariitii sagalee keessan karaa deemaa makiinaa keessatti sagaleen bakka kamittuu taa'amee dhaggeeffatamaa garuu deebisuutu bakka hunda ta'anii immoo deebisuun namaaf hin mijaa'u booddee tuman jedhu dhaggeeffadhee booddeen deebisatuman jedhuun sagaleen keessan irraanfatama malee waa biraaf miti kan namni dhugaadha yeroo tokko nama dubbisnaani deddeebi'ee nama cinquu hin barbaadu garuu immoo cinqii miti waa tokko isinis dhimmaaf na dubbistanii irraanfachuurraan kan ka'e malee waa biraaf miti kan isiniin deebisne irra deebi'aatii dhiifama wajjin na yaadachiisaa namoonni meeshaa na gaggaafatanii an kanan isinii hin deebisne jechuudha. Akkasii inshallah meeshaa biraallee meeshaa waan akka uffannaa rabiyaa majlisii mafarrashaa waan barbaadanii ajajadhaan isiniin jedha inshallah namoonni ramadaana maatii keessaniif barbaadan dursa ajajadhaa tajaajila yeroo walirra ta'ee nama cinqa jechuudha. Dafees immoo isinii qaqqabuu dhiisuu danda'a. Akkasii inshallah akkuma argitan haala kanaan amma ta'ee adda baasee walalaa sana cuwee walalaan barbaaddu yaa'u naman akkan jaalladhu naman akkam nama anaaf baay'ee tokko bootaa qabudha jechuudha. Abbaan damma kana walalaa garuu barbaaddu kanaafanii akkuma kana haala kanaan baaldii biraatti keessaa deebisee fi jechuudha. Wanti asirratti viidiyoo isaa baasee fi namoonni ajajachuu barbaaddan yoo jiraate damma baay'ee tokko qulqulluu ta'ee egaa yeroo ammaa kana nama amanuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Keessatti biyya keenya amantummaan baay'ee tokko badeera. Namni birrii malee qaata waa biraa dhiisee birriin seexanaa nama gowwoomsiti waa biraatti nama geessiti baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Waan akka qoonqoo fa'ii gabaarraa bitachuun yeroo ammaa kana wallaahi aannanitti bishaantutti guutamaa bakka wantumti bismillah nama sodaachisa biyya keenya keessa jechuudha. Naa dhadhaatti waayituu muuzii fayyilaa qama marqaa fa'itti godhu jedhanii marqaa boqqolloo fa'i dhadhaatti makuu jedhanii muuzii fa'itti makuu jedhanii bismillah badaa tokko rakkisaadha biyya keenya keessa. Kanaaf inshallah kun garuu isa qulqulluudha isiniin jechuu barbaadeetanii nama beekumsaa nama amanamaa irraa kan fuudhamedha. Kanillee namni baay'ee ragaa bahe jechuudha damma kana. Akkasii inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Waan barbaadan ajajadhaas beezaa ramadaanaa waan barbaadan argattu jechuudha. Na biraa minaan ta'e maalii waan akkasii maatii keessaniis ajajadhaa isiniin jedha inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum.